Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Jira jirtu qimamochi mana madaamii akkami nagaa keessanii jajjabaattu isin jecha samuun isinirraa badeetiniin ture. Egaa kadhamee viidiyoo addaatiin qabadhee isin dhufee viidiyoo haaraan isin dhufe jechuudha. Viidiyoo kanammoo jalqaba jechuudha. Warri subscribe godhi warroonni haaraa maatiin haaraa jechuudha. Subscribe gochuun maatii ta'an isin jedha. Warroonni immoo maatii taatanii na hordofaa jirtan akkasumallee gaafii garaagaraa warri na gaafataa jirtan immoo isinillee laayik godhaa sheer godhaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo kiyyallee haga dhumaa ilaalaan isiniin jedha. Akkuma beektan gaa yeroo baay'ee gorsa garaagaraa waa hedduu gorsi kiyyas akka isin fayyadu gaafiin keessa isin na gaafattan deebiin ani isin deebisullee akka itti fayyadamtanii galatoomi. Kanaan jettan hedduu keessantu jira jechuudha ijoolleen waan hin beekne walirraa barachuun waan gaariidha jechuudha. Waan beekan immoo waliif qooduun gaarummaadha namummaadha jechuudha. Egaa akkasumas isinis subscribe gochuun like gochuun share gochuun jajjabeessaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya viidiyoo kiyya immoo haga dhumaa daawwadhaan isiniin jedha. Ilaa yoo teettanii ilaaluu baattanii yoo silkii yoo hojii yoo harka qabattan bantanii dhageeffachaa irraa barachuu dandeessan isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa viidiyoon kiyya immoo kan har'aa qimamochi mana madaamii gaafiin kiyya gaafiin isin gaafadhu dhammoo anatu isin gaafata gaafii jechuudha. Duraan isintu na gaafata dhammoo anatu isin gaafata jechuudha. Dabaree wal gaafannaa dabares deebii walii deebisna. Egaa mee isin yeroo hojii keessan xumurtan ati nyaata hojjettus ati qulqullina hojjettus yeroo hojii kee xumurte yeroo boqonnaa keetii maaliin dabarsite hirraftamuu tiktookii ilaaltamuu miidiyaa mataa keetii yuutuubas haa ta'uu tiktookis haa ta'uu isarratti viidiyoo hojjettamuu maatii dawwaltee maatii hojii haasoftamuu fiilmii garaagaraa daawwattamuu mee maal irratti dabarsitamuu mooyaa garaagaraa hojjettamuu maal irratti dabarsitan kun gaafii kiyyaa naa deebisaan isiniin jedha hunduma keessan ilaallata. Egaa ani immoo yeroo boqonnaa kiyyaa jechuudha. Boqonnaa iyyuu qabnu hagatti maqabnu san jechuudha. Hagatti maqabnu san yookaan yoo haga isaan hojii biraa nu ajajanii hojii eega xumurree booda hojii dabalataa haga isaan nu ajajanii nuti immoo sa'aatii qabnu san keessatti sa'aatatti san maal itti fayyadamuu qabna akkamii itti fayyadamuu qabna kan jedhu hadhamee wajjumaan ilaalla jechuudha. Ani kaa jechuudha akkuma argitan jalqabarra isinii kaa'e kana jechuudha dhumarras hin jira viidiyoo sirriitti daawwadhaan isinii jedha. Warri barachuu barbaadan immoo isin barsiisaa rakkoon qabu akkaataa itti hojjetan wooma tokko nama dhibu jechuudha. Haga daanteeliin nama dhibu sanuu nama hin dhibu jechuudha. Innaa kanaafi ani akkuma argitan duras tokko xumuree jira ammallee lama xumuruuf hin jira. Jalqabeetiin hin jira jechuudha. Tokko immoo geessuu ka'ee waan xiqqoo hafee isa tokkos geessuu ga'ee akkuma argitan jechuudha. Isa kanammoo yeroo qabaadheeti miti kan hojjedhu jechuudha. Hagatti maqattaa'u daqiiqaa 10 maan ta'in daqiiqaa 10 keessatti isa firee 10 hin hojjedha jechuudha. Daqiiqaa 10 keessatti firee 10 hojjedha. Daqiiqaa tokko keessatti isa firee 10 hin hojjedha jechuudha. Daqiiqaa 10 keessatti immoo firee 100 hojjechuu danda'a jechuudha. Isinii galee kanaaf sa'aatatti qabnu san yoo itti fayyadamne baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Asitti immoo dadhabeetumaan akkuma argitan salaata kiyya salaatee ka'ee xiqqoosii hara baafachuuf walii gajjechuu achuma keessa immoo sagalee isin waraabuu hin dandeenye bakka kana ijoollee toocaa ijoolleen mana jira. Kanaaf yeroo san sagaleen biraa immoo seena dhorgaadha. Adabbii qaba waan ta'eef akkuma beektan yuutuubiin. Kanaaf sagalee duubaan irra isinii kaayaa jira isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Yeruma san jechuudha. Kan inni ani hojjedheetiin hin jedhu meeshaa ammoo madaamii kiyyatu naa fide jechuudha. Meeshaa kana madaamii intala isitti hojjetaa ture duraan. Isima jalatti ilaaleetiin baradhee erga baradhee booda immoo naa fide jedheeni meeshaa naa fide jechuudha. Akkuma argitanii waa tokko inni akka inni itti das nama jedhu wallaahi hin lallaafu bakka hin jiraami. Yeroo biyya galtan algaa keessan bakka lukaa gabbuutan san afachuu dandeessan bakka soofaa irra ayinata soofaatiin dhayattanii diizaayiniidhaan akka barbaaddanitti akkuma nama warri hodhaa hodhetanii beektan namoonni hodhaa hodhan diizaayinii itti baasanii hodhan sigaajjaa akkasitti hojjechuu dandeessan jechuudha. Qubeedhaan illee maqaa keessaniin illee hojjechuu dandeessan. Hooma tokko isin dhibu jechuudha. Akkuma argitan kirriin isaa kun fufurdaadha. Baay'ee gabaabaadha. Waan xiqqishooyti.
gaggabaabdooyti jechuudha. Hin dhedheeratu akka kirrii daanteelii san immoo baay'ee furdaa isaati jechuudha. Keessattuu biyya keenyaaf baay'ee nu barbaachisa. Keessattuu jechuudha algaa keessan miila jala akka minxaafiititti. Minxaafima jechuudha kan irratti dhayamu kun argitanii baay'ee xankaarraadha. Akka laastikiis miti bakka baay'ee xankaarraadha jechuudha. Miicuu barbaadan akka barbaadanitti waan ciccituu miti. Kirrii bichaanii miti kan irra dhaamu kun akkanumatti jira daanteelii. Argitanii laastikiidha jechuudha. Inni oomfiitii qabu kun isarratti dhuuftan jechuudha. Kirrii si'a gaggabaabattu argitanii gaggabaabdoo'iiti. Si'a tokko qofa kirooshiidhaan jechuudha. Si'a tokko qofa kirooshiidhaan keessa as buttan. Hooma tokkoon ulfaatu jechuudha. Innaa waa hedduu barachuu dandeessan jechuudha. Mana madaamii kana keessa teessanii warroonni meekaappii barachuu barbaadanis meekaappii fuula keessan irratti bittanii fi meekaappii mataa bittaniitumaan kama gatii rakkasaa wayii haa ta'u ka widdii bituu oduu hin taane yookaan widdii bitattanii ofis fayyadamuu barbaadanis hin dandeettan garuu irratti barachuuf immoo kama gatii rakkasaa wayii waa ofirra tursiistanii ofirra hin tursiisi yoo aduun isin irratti hin bayyoo isin irratti hin dafqin homaa isin hin godhu ay fuula keenya nu balleessa binnee maan nu fayyadu horii jettanii hin jirtanii irratti barachuuf hojjettanii ofirratti ilaaltanii hojjechuu hin danda'a. Nyaara akkaataa itti kuulan meekaappii akkaataa isatti diban yoo barattanii hadha kuni isa kana jechuudha. Hojiin baay'een biizinasa qabu yeroo hadha kana ofirratti baradhaa isas. Hinnaas jechuudha. Warroonni immoo istiikarii hinnaa istiikariidhaan barachuu dandeessan warri istiikarii kun hin jiraami. Istiikarii irratti hojjettanii namarratti osoo hin taane warri namarra baratanis hin jalqaba garuu istiikarii waraqatumarra baratanii akkasitti barachuu hin dandeessan bitattanii istiikarii hinnaan guutee jira. Fireen tokko as nu biratti birrii 5 jechuudha. Isa bittan taanaan istiikarii irratti baay'ee itti fayyadamtan jechuudha. Kanaaf isa kana manuma keessatti daqiiqama 10 illee yoo qabaattan barachuu dandeessan isinin jedha obboleeyyan kiyyaa maaliifi waan nu fayyadu yoo waliif qoodneetiin hin jenne keerima malee sharrii miti jechuudha. Yoo namni tokko nama 100 keessaa namni tokkooyyuu yoo fayyadameetiin nama galateeffate nama saniifis keeriidha jechuudha. Akkasumallee nama saniifis barumsa. Kanaaf ijoolleen keenya immoo waa wal barsiisaa waan beektanirraa walitti himaa. Isinin jedha obboleeyyan kiyyaa kanaaf yeroo keessan immoo haga biyya namaa kana jiru hojima isaanii yeroo daqiiqaa 10 sanis hojima isaanii fattaguu osoo hin taane daqiiqaa qabdan san keessatti waan wayii hojjedha. Waan wayii hatta waan biraa dhiisaati yoo viidiyoo hojjechuu yaada qabaattan yoo yuutuubii hojjechuu yaada qabaattan daqiiqatti qabdan san keessatti kana barachuuf meeshaanuu yookaan madaamittiin keessan ka isiniif finne yoo ta'e viidiyoo maa jechuudha. Edit gochuu baradha. Amma edit gochuu yoo barattan akkaataa edit itti gootan yoo barattan viidiyoon barumsaa hin jira. Akkaataa YouTube itti banan yoo barattan akkaataa itti post godhan yoo barattan kunuu isin fayyada jechuudha. Booda gaafa biyya galtan qaxitama hojjettan malee barachuuf yeroo isin itti fudhatu jechuudha. Hojjechuu fi ganaa barachuun garagara waan ta'eef dursitanii isuma kana iyyuu edit gochuu yoo barattan gaafa galtan immoo namaanuu birrii kafaltanii birrii isinii kafalanii namnu ediitii gootaniif jechuudha. Innuyyuu biizinasa mataan isaa kana baradha yoo waan biraa barachuu dadhabdan egaa bilbila keessan harkaa qabaattanii egaa immoo shabakaa qabaattanii kanaayyuu baradhaan isin jedha obboleeyyan kiyya. Viidiyoo duraan asii achi jallisaa waraabdan torbee tokko keessa yookaan si'achi jallisaa waraabdan torbee lammataa immoo sirreessitanii waraabuu dandeessan jechuudha. Torbee itti aanu immoo akkaataa viidiyoo dogongorame murtanii keessatti baastan yoo barattan torbee kaan immoo akkaataa itti viidiyoo walitti fidanii hojjettan yoo barattan kana yoo barattan isin fayyada jechuudha. Kanaaf sa'aatii qabnutti haa fayyadamnuun isiniin jedha.